Welcome to English class. Baga gara kutaa Ingiliffaa itti baratamu dhuftani. Kutaa irraa kana keessatti waa'ee grammarii barannaa jechuudha. So whenever we speak about English language, something that should be discussed is part of speech. Yeroo hundayyuu waa'ee seer-lugaa yeroo haasofnu wantootni nuti irratti mari'achuu qabnu waa'ee parts of speech jedhamudha jechuudha. Kutaalee dubbii ka jedhamu sun jechuudha. Afaanumtinu okay yookiin grammar inni jennu yookiin seer-lugni isarraa ijaaramaa jechuudha. Parts of speech yeroo jennu wantoota asii gadii kana of keessaa qabu jechuudha. Asirratti wanni isin gorsuu barbaadu paartii kana erga laaltanii xumurtan booda paartii isa duraa tokkoffaa lammaffaa jechaa kan dhufu hamma kutaa amma laalaa jirtanitti laaltanii yoo itti wal qunnamsiistan okay yoo wal qunnamsiistan bareedaa ta'a jechuudha. Part of speech wantoota kanneen of keessaa qabdi. Nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, proposition, conjunction, conjunctions, articles wantoota jedhamu of keessaa qabdi. So nuti waa'ee nouns ka jedhu kana ilaalaa turre jechuudha. Maaliif nouniin mataan isaa okay iddoo baay'eetti qoqqoodama. Waa'ee nounii sirriitti yoo beekne okay san booda waa'ee pronounsii sirriitti baruu qabna jechuudha. So waa'ee nounsii sirriitti yoo baranne okay beezii tokko lafa kaa'annee jechuudha. Bu'uura isaa tokko qabannee jirra jechuudha. San booda pronouns, adjectives jechaa deemna. Viidiyoolee keenya kan biraa keessatti waa'ee pronounidha. Tuttuqnee jirra, ilaallees jirra. So fuulduras ilaalla. Wantoota pronouns waa'ee pronoun irraa kaasee hamma artikilii jiran kutaatti aantu keessatti qoqqoodaadha. Okay, salphisnee jechuudha. Bifa salphaa ta'een kan ilaallu ta'a. Kutaarraa kana keessatti waa'ee nounidha. Kutaadhaan qoonnee ilaallee turre akka kanaatitti jechuudha. Types of nouns jennee jechuudha. Maaliifi nounummaan kun jechuudha. Okay, inni nouns jennuun kun qoqqoodamuuf deemaa jechuudha. Iddoo meeqatti qoodama kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Tokkoffaan isaa maali? Common noun ka jennuun jechuudha. Common nouns ka jennuun. Itti aanee kan jiru proper nouns. Akkasuma abstract noun, kan biraa concrete nouns fi countable nouns. Number 6 non-countable nouns ka jennuuntu jira. Okay, collective nouns jedhamni. Inni xumuraa compound nouns jedhaniin jechuudha. So noun maqootni yookiin nouns ka jennuun iddoolee 8tti qoodamu jechuudha. So waa'ee pronouns yeroo ilaallu iddoo meeqatti qoodama kan waliin ilaallu ta'a yookiin already ni beektan ta'a. Waa'ee adjectives yeroo barannu iddoo meeqatti qoodama kan jedhu. Waa'ee verbs yeroo ilaallu okay waa'ee verbii yeroo haasofnu tensiin as keessa galagalu. Waa'ee verbis yeroo haasofnu tensoonnis as jala galu jechuudha kan waliin ilaallu ta'a. So as keessaa jechuudha. Kutaa tokkoffaa as keessaa waa'ee common nounsidha. Paartii takka keessatti ilaallee dabarsinee jirra. Waa'ee proper nouns ilaallee turre jirra. Viidiyoo seentanii playlistii jala galtanii ilaaluu dandeessu. Okay, inni itti aanu waa'ee abstract nouns ka jennu ilaallee turre. So kutaa irraa kana keessatti isa kanarratti xiyyeeffachuu deemna jechuudha. Waa'ee concrete noun jedhamuuti ilaaluu deemna jechuudha. Okay, hamma xumura viidiyoo kanaan faana turaadha. So what is concrete noun? Maal jechuudha concrete noun yeroo jennu? So akka argaa jirrutti concrete nouns are words that name things. Okay, concrete nouns are words that name things you can see, okay, hear, okay, touch, okay, and smell, okay, or taste. Waa'ee concrete yeroo haasofnu maqoota jechuudha. Maqoota addunyaa kanarra jiran okay something that you can see, wanta ati ijateetiin argitu. Okay, something that you can hear, wanta ati dhageessu. Okay, akkasuma something that you can smell, wanta ati fuunfachuu dandeessu. Or taste, wanta ati dhandhamuu dandeessu hundinuu concrete nouns jedhaman jechuudha. Maqoota wanta harkaan concrete jechuun wanta qabatamaa jechuudha. Hiikaa isaa yoo ilaallu jechuudha. In the other words, gara biraatiin jechuudha. Hiikuma isaa yeroo ilaallu definition isaa jechuudha. They refer to physical objects, okay, or substances that you can experience with your 5 senses. Wantoonni ati okay miira kee shananitti fayyadamtee arguu dandeessu hundumtu concrete nouns jedhama jechuudha. Okay, fooles haa ta'u, wanta harkaan tuqxus haa ta'u, wanta agartus haa ta'u, miirota shanan
keenyatti fayyadamne wanti nuti arguu dandeenyu hundi is called concrete noun. To make it very clear, now let's see some examples of concrete nouns. Baay'ee akka ifanuuf ta'u jechuudha. Fakkeenyota asii gadii kana ilaallu akkana jedha. Wantoota concrete ta'an keessaa category people jedhamtu waa'ee namootaatiin wal qabatu kanneen akka teacheridha. Okay, child, ijoollee, doctor, sister, okay, doktoroota yookiin obboleettii, obboleessa. Wantoonni jennu kun hundi isaatu namoota jala galan jechuudha. Category namoota jala galu. So kunis maali? Concrete noun jedhama jechuudha. Maqoota concrete jennuun keessaa tokko. Inni itti aanu animals. Animals, okay? Bineensota jechuudha. Waa'ee bineensotaatiin wal qabatee, okay, akka fakkeenyaatti dog, cat, elephant, okay? Saree, bashoo, elephant yookiin immoo arba inni jennuun bird, shimbirroo kan jennuun kun hundinuu animals jedhamanii. So bineensota jechuudha. Bineensonnis concrete nounidha jechuudha. Maqoota concrete kan qabatamuu danda'u jechuudha harkaan. Inni fakkeenyi biraa waa'ee places, waa'ee bakkootaati jechuudha. Iddoolee jechuudha. Like school, house, park, city. Okay, mana barumsaa, mana parkii jechuun iddoo agartee bashannanaa, parkilee jechuudha. City, magaalota. Kun hundinuu maali? Concrete nouns jedhaman jechuudha. Again, things wantoota jechuudha. Wantoonni akka phone, okay, table, tarapeessaa yookiin immoo minjaala kan jennu jechuudha. Akkasuma book, car, wantoonni jennuun kun wantoota jedhamani. Wantoonnis maali? Okay, concrete noun irraa jechuudha. Isa jalatti argamu jechuudha. Inni biraa substances wantoota jennuun jechuudha. Substances means something that hold any places or any spaces. Wanti bakka takka qabatee taa'u, something that we can touch or we can see is called substances. Wanti nuti arginu, wanti iddoo qabatee taa'u substances jedhamani. Like water, bishaan jechuudha. Okay, harkaan tuquu dandeenya. Okay, wantoota akka bishaanii. Okay, salt, soogidda jechuudha. Salt hin jennu, salt jennaani. Sand jennaan, inni kun immoo cirracha jechuudha. Sand hin jennuuni, sand. Okay, milk. Akkasuma aanan, wantoonni akkanaa kun substances jedhamani. Wantoonni kunis harkaan tuquu dandeenya jechuudha. So concrete nouns warra jedhaman keessatti qoodamu jechuudha. Okay, inni xumuraa body parts. Okay, kutaalee qaama keenyaa. Body parts yeroo jennu kutaalee qaama keenyaati. So kanneen akka hand, okay, harka keenya, eye, leg, mouth, afaan keenya, harka keenya, etc. Okay, kanneen hundi hammana jechuu osoo hin taane tuqaa sadiin kaa'ee fi itti fuffa jechuu waan baay'eedha jechuudha. Okay, fakkeenyuma akka nu ta'uuf jechuudha. Okay, having said so, now let's check ourselves with this quiz. Okay, hammam akka nu galee ilaaluudhaaf mee quizii kana fayyadamne check-aaf goonu mee. Question number 1. Which one of the following is concrete jedha. Concrete noun. Okay, kanneen asii gadii keessaa kamtu concrete nounidha jedha. Okay, A, freedom, B, love, C, apple, D, brave. Kam ta'a deebisaan? Which one do you think? Kam akka ta'u laalaati deebisa. The answer is C, apple. Okay, deebisaan isaa maali? Apple dha jechuudha. Maaliif apple ta'e? Mee haa ilaallu tokko tokkoon. Freedomiin waan harkaan qabuu dandeenyu. Freedom jechuun bilisummaa jechuudha. Harkaan qabuu hin dandeenyu. Okay, so deebisaa miti jechuudha. X dha kun. Inni itti aanu love yookiin love jechuu dandeessa. X dha. Harkaan qabuu hin dandeenyu jaalala. Akkam goone harkaan qabna? No. Inni itti aanu bravery jedha. Jagnummaa harkaan qabuu dandeenya? Hin dandeenyu. So maaliif deebisaan apple ta'e? Explanation kana ilaallu. Let's see this explanation. Okay, explanation of an ibsa kana ilaallu. Akka ibsutti apple kajennu kuni is something that you can see argu dandeessa jechuudha. Akka ibsa reefu laalletti you can touch akkasuma tuquu dandeessa and also you can eat it. Okay, nyaachuus dandeessa jechuudha. So it is concrete noun jedha. Sanifu concrete noun jedha jechuudha inni kun. Okay, let's move to the other question.
Question number 2, it says, which word below is not concrete noun jedha. Kanneen asii gadii keessaa isa kamtu maal jedha? Not concrete. Concrete kan taane kamii jedha. Okay? A, chair. B, music. C, pencil. D, cat. The answer is B, music. Okay, music. Why? Gaafiin ka jettu kamtu hin taaneedha. Concrete noun kan taane kamii jedha. Harkaan tuqnaa. Chair ka jedhu harkaan tuquu dandeenya? Yes, harkaan tuqna. Pencil harkaan tuqnaa? Yes, harkaan tuqna. Wanni harkaan tuquu dandeenyu, jaallaluu dandeenyu concrete jenne. Cat bashoo harkaan tuquu dandeenya? Hin dandeenyu. Music, muuziqaa akkam goone harkaan tuqna? Sagalee dhageenya. Music, so muuziqaa harkaan qabachuu hin dandeenyu. Okay, saniif waan hin qabatamne jechuudha. Okay, let's see this explanation. You can hear music jedha. Muuziqaa dhaggeeffachuu ni dandeessa, but you cannot touch, tuquu garuu hin dandeessu, or see it as physical objects. Akka qaama qabutti jechuudha. Qabiyyee qaama qabu osoo hin taane inni kuni wanta nuti dhageenyu jechuudha. So it is not true. Okay, concrete noun. Saniifu maali? Concrete noun dhugaa sanii miti jechuudha. Muuziqaan jechuudha. Okay. Question number 3. Which of these is an example of concrete noun jedha. Maal jenne? Which one of? Gaafii sirriitti hubadhaadha osoo hojjenne dura. Which one of these is jedha. An example of concrete noun jedha. Okay. Noun concrete dha. Fakkeenya kan ta'u isa kamii jedha? A, hanga. B, table. C, thought. D, lock. So the answer is B. Deebisaan isaa B maaliif ta'e? Haalaallu takka takkaan. Hanga ka jedhu harkaan qabuu dandeenya? No. Thought. Hanga jechuun aara jechuudha. Thought jechuun yaada jechuudha. Lock jechuun carraa jechuudha. Jarri kun hundinuu waan harkaan nuti qabuu hin dandeenye. Table ka jedhu harkaan qabachuu dandeessa jechuudha. Minjaala jechuudha. Okay? So explanation isaa haalaallee walitti deebinu. Table is a physical object. Table wanta qaama qabu. Okay? So it is concrete noun jedha. Concrete noun idha jechuudha. Question number 4. Choose the sentence that has concrete noun jedha. As keessa filadhu jechuudha. Sentence yookiin hima concrete ta'e jechuudha. Okay? A, she felt joy. B, honesty. Asirratti honesty jedhanaani hin dubbattu. So honesty osoo hin taane honesty is important. Okay. C, the dog barked loudly. D, he showed kindness. Okay. Kam ta'a deebisaan? The answer is C. The dog barked loudly jedha. Maaliif deebisaan C ta'e? Haa ilaallu. Isa kana ta'a jenne. The dog barked loudly. Sareen sagalee ol kaasee dute jedha. Okay. Harkaan qabatamuu ta'a moo maaliif deebisaan C ta'e? Haa ilaallu. Okay. Gaafiin maal dura? Gaafiin ka jechaa jiru concrete ka ta'e kamii jedha. Kan qabatamaa jechuudha. Maqaa qabatamaa ka ta'e. Okay. Concrete noun isa jennuun sun jechuudha. So the dog barked loudly isa concrete dha jenne. Maaliif ta'e? Deebisaan isaa C maaliif ta'e? She felt joy jedha. Gammachuutti dhagahame. Honesty is important. Amanamummaan hedduu faayidaa qabeessadha jedha. Okay. He showed kindness. Akkasuma inni he showed agarsiisee jira. Kindness gaarummaa jedha. Explanation isaa kana ilaallu. Dog is concrete. Asirratti sareen maali? Qabuu dandeenya jechuudha harkaan. Wanta qabatamu jechuudha. Okay.
Because it is animal, akkasuma reefu maal jenne sareen bineensa keessaa jechuudha. You can see ni argita ijaani, and you can touch akkasuma harkaan tuquu waan dandeessuuf deebisaan sii maal ta'e saree ta'e jechuudha. The dog barked loudly. Asirratti dutuu isaa osoo hin taane isuma maqaa saree jedhu kana jechuudha kan irratti xiyyeeffachuu qabna. Okay. Question number 5. Which noun is concrete in the sentence? Which noun is concrete in the sentence jedha. Akkana jechuun isaa sentensii asii qabnu kana keessa, okay, kamtu concrete dha jedha. Sentensii asii qabnu kana keessa jecha kamtu concrete dha jedha. Okay. A, he. B, picked. C, up. D, rock. Kam harkaan tuquu dandeenya isintu beeka. The answer is D, rock. Gayannuun kana jechuudha. Maaliif ta'e up jechuun oli, he jechuun isa, okay, picked jechuun fuudhuu jechuudha, up jechuun oli. So kanaaf kan nuti harkaan qabuu dandeenya kana keessa rock isa jennu jechuudha. Okay. Rock is a physical thing that you can touch. Dhagaan jechuudha. Okay. Dhagaa guddaa jechuudha rock jechuun. So is physical thing you can touch wanta qaama qabu kanatti harkaan tuquu dandeessudha jechuudha. A concrete noun dha jechuudha inni. So barumsi keenya kanarraa xumuramee jira. Kutaa itti aanu bareechinee kana caalaa tolchinee bifa salphaadhaan kan isinii dhiyeessinu ta'a. Ammaaf asumarratti haa dhaabnu. Bye bye for now.